daawwattoota keenya keessummaa tokkoon isin qabadee dhiyaadee jira. Maqaa keessanirraa haa kaanu mee daawwattoota keenyaaf of beeksisi. Ani Mudassir Sheikh Muhammad Abdullah Tinanjani. Eessatti dhalattanii guddatan? Ardaa Diimaa Misiraaja naannoo madaba ganda bulgee keessa. Mee osoo gara barnoota nuuf kennitutti hin seenin dura mee akkamitti beekumsa argaa dhageettii sirna gadaa seenaa fi aadaa kan argattan? Aadaa fi seenaa sirna gadaa kana yeroo baay'inaan hedduu ani haati tiyya dhalarra du'uuni akaakoon kiyya abbaan abbaa kiyya bara waggaa dheeraaf ture gara waggaa 114 takka ture jechuudha. Kanarratti isaatu na guddisuudhaan gindilibsi isaa jalatti na guddisuun jabbii na wajjitiisuudhaan kanaan seenaa kana na dhaalchise jechuudha. Akaakuyyoo keessa irraa dhaaltan jechuudha? Akaakayyuu kiyya irraa hin dhaale. Seenaa hundumaa? Seenaa hundumaa isa irraa hin dhaale. Mata dureeleen har'a irraa barnoota nuuf dabarsitan ka duraa heera aadaa Oromoo keessatti heera seenaa aadaa hoodaa fi hurmata shanan bareentumaa akkaataa shanan bareentumaa nuuf irraa odeessitan. Seenaa aadaa Oromoo kan sirna gadaa kuni kan gara shanan bareentoo dhaalma'uu fi hortee waliigala irratti illee kan eegalu bara waggaa dheeraa keessatti sirna gadaa jechuun dursi duraa walqixa aadaa fi heeraa qaba. Walqixa aadaa fi heeraa hoggaa jenne walqinni aadaa fi heeraa kun aadaan jechuun seera dura heeraatu dura heera dura aadaatu dura aadaa dura magantaa dura jedha. Aadaan nabi ummat hoggaaji aadamirraa kaasee hortee nuuhi iddoo abbaan torba aadaa nabi ummat aadaa aadamiin bulle nuuhirraa qabee raabaadorii sirna gadaa walqixa aadaa heeraa bakka juutanatti aadaan nabi ummatiin bulle hortee abbaa 15 nuuhi fichi iddoo achii gad sirna gadaa Oromoon tumatti irratti kanarratti qabee inni kun aadaan kun Oromtichaan dura kaakayyuu abbaa 13 sirna gadaa Oromoon tumatteen bulle jechuudha. Kanarraaf kaasee dhalti teenya gara 13 kana keessatti gara dhuma waaqaatiin galmi keenya kun marraa takka tanaan alagaa kanaan dura ni jige jechuudha. Kanarra dhalti keenya Oromticha irratti kaateeti Oromtichi kun cittuu irratti dhiira lamaaf intala takka dhale Booranaa fi Bareentoo hajuukan. Booranaa Oromoo hangafni Bareentoo Oromoo Doobira Oromoo kan juukan intala takkaa fi dhiira lama jechuudha. Boorani dhiira 11 dhaleeti Bareentoo dhiira 5 fi dubara 2 dhale jechuudha. Sirni gadaa bareentumaatis haala akkanaa kanaan hundeeffamne dhalti teenya dhaalarraa dabarfachuudhaan sirna gadaa kan jennu kan bara waggaa dheeraadhaaf asirratti dhaalmiin kun dhaalmarraa gara Bareentoo kutuun asirraa eegalle jechuudha. Kanaaf qabee asirratti gaa waan ilma abbaan miraaza baasuuf Oromtichi Booranaa fi Bareentoo kan miraaza baasu. Hawaashii fi Hargeysa iddoo kanarraa qabee Bareentoo miraaza baase. Lixarraa Hawaashirraa Booranni gama dhihaati. Kanarraaf qabee iddooleen hangafni isaan Bareentoo itti ilmaan isaa miraaza baase iddoo galmi Karargee bahatti 3 ijaarame. 3 ijaarame hangafni waan gaya odaa heeraa hajaamu bakka 5 Bareentoo 11 Booranaa heera murtoonni itti barcuma fidee galma hangafni ijaarame waan gaya lafa jaamtu sana. Asirratti 5 Bareentoo yaamuudhaan qubate jechuudha. Kanarratti hangafni Bareentoo xumugaa Bareentoo Marowwaa Bareentoo Qal'oo Bareentoo Dullachaa Bareentoo Humbannaa Bareentoo Faayoo Bareentoo Meetoo Bareentoo 5 Bareentoo dura 2 fi dhiira 5 dhale jechuudha. Asirratti guyyaa dhiira 5 hundeessanii Boorana yaamee osoo Boorana yaamin lafa waan gayaa jamtu tanatti an akhirul umrii miraaza isin baaseetiin ijaazaa du'aa isinii dabarsa kan je'aadha jechuudha. Armarratti dhufee dhaabee isaan kana yaamee koottaa je'een hoggaa dhufan Marowwaa fi Xumuga gamarra dhufan jechuudha gara dhihaa ana malkaa balloo kanarra ol. Humbanna
gara goygoo kanarraan itti bu'e jechuudha. Gama lafa rayyuu ja'an kana shanyiin namaa dachirra hin jirtu ardiin maqaa baatee hin jirtu goggoyduu lafa taa'e jechuudha. Nam tokko lafti namaa asirratti hin argamne jechuudha. Ardii gogeetti jaama. Asirratti miroo waa xumuugaa humbannaa kun itti dhufnaan dhuchummoo buufatanii lafa bulan jechuudha. Dur lakkoo mukaa bulan imaltuun dhama namarraa jechuudha. Asirratti bobeeffatanii bulan lafa sana amma rayyuu janiin rayyuu kana bareen tobbaas jechuudha. Kana bulanii hoggaa waan gaya dhaqan waan gadhaynaan eessa bultanii jeeni eessa bultan jennaan futtaa laga sadii walitti dhufu. Waa jaajaa firaamis gobeenti firaamis dhooblee firaamis arma idduu rayyuu hajamu kun rayyuu guyyaa sani haya walquba qabdu hin qabnu lafti sun rayyuu isinii haa taatu bareen tobbaas jechuudha. Lafarraa lafti duritti maqaa bareen tobbaas rayyuu jechuudha. Asirratti sangaa dibii warri addii qarshii dhagahu lafa gurra neejaan dura galma jaarsisee kenneef jechuudha. Yoggaa tana xumugaa abbaan arsii kun hangafa ulee lafaan taraaree lacceelloon qabuu fi dubbiin dhiburratti morowwa abbaa ituu taa'eetuma ulee taraare yeruma san keessatti qalloo lafaa ka'ee sangaa kana naa kenne eenyu kenne qalloo kenne haya hangafa doofe quxisuun kana dhaalte jechuun guyyaa sani waan gaya odaa irratti jechuudha. Yeruma sanitti ka'ee amma gaa gooroo galmaa jedhanii galma kana jaarsisee guyyaa akkanaa ji'a akkanaa keessa guyyaa akkanaa ni deebitan jee. Amma yeroo murtoota yaame 11 Booranaa barcuma fudhatanii manni murtii dhufee jechuudha. Armarra dhaabbatanii yeroo dhufan asirratti gaa amma guyyaan amma galgala kana du'aa godhuu taan boru godhuu taan arra morowwaa fi xumugaa kun humbannarra dhufanii bulan jechuudha. Yeroo dhufan kana anniichi galgala kana dhalate jechuudha. Ganama ka'aniituma nin dhufa loon kana dhabsuu baafadheetiin ijoollee tanaa qaceelfadhee dhufaa je'een humbannichi kun ijoolleen tun tana haati isaa yataamarra dhiifte faaya ofii meetoo kun humbanna booda dhalatan. Kana tiiffatee galee naqatee bobeeffatee jaartii ulmaatiif harra loonii qofa kophaa dhiisee ijoollee dubiraa fudhatee gara dhiharratti halkan deemee bariisaa waan gaya dhaqe jechuudha. Yoggaasanii taa'amee maali gaasitti dhufee jarri kun guyyaa galee asrii dhaqe waan gaya kanarratti kan abbaan gaafatiin kan malan gaafatiin sangaan qalloo kenne kana qalanii tarakkabanii nama keessummoota bulchuus itti godhatanii affeellatanii qophaa'ifatan. Maroo wajaniin humbannaa jaarsa kanaa urjii samii eegsisa. Duuba inni kun hanga diminna duukaa gamanaan dhiyaatti gamanaan baatutti dhoorgii nutti hin seeninii jedhe. Yoo didee seene hoo heeraa nutti hin seenin jedhanii janiin. Kana maroo abbaa ituu kana hulaa keessatti godhan jechuudha. Hoggaa tana dhufee asirratti gaa dhaabbate maal gaa subii hoggaa fajara dhufu akkam bultan jeen amaan bultanii nutti hin seeninii heera jeen. Maaliifin isinitti hin seenu nutti hin seeninii jeen an dhaabbadhe ijoollee tana naanaqaa jeen waan si hojjala bulbe hin barbaannu nutti hin seeninii heera heeraan jaaheera biyya manaa teetii ta'alaati iyyaan jaaheera baateen irra najjatiniin jaaheera jee humbaan nagaa kun mana seenuu dhoorkinaan ala dhoorke jechuudha. Saaniin ikkan edda qalattee nagatte malee haala buli kiyyaan jaaheera dhalaanis kaalaa kiyyaa kamanaa keetiin jaaheera baateen irra kana gaa heera tarkaanfachuu yakkaa murtuma du'aa qaba namni heera tarkaanfate murtee du'aa itti laadhama jechuudha. Booranni hin dhageenye heera murtoonni hin dhageenye kana gaa wal qabanii toora sa'aa takkaa fi lamaa kana waliin gaan asirratti dhaabbatee faayoo jeen gooroo gamaa xurreessan nama jaartiin dhaltee olmaa jirtu kan karti cufaa jirtu yaanne waan qabeef abbottiin dhaammadha xurree gamaa san bahataa na eegaa jeen caayaa ta'a gooroo intalee jaan kan gurranee jaan kan gooroo galmaa jaan waan gaya odaa heeraati jechuudha. Intaleen sun faayoo bareentoo meetoo bareentoo tan jaanirraa tokko isaan asirratti maaligaa abbo humbannaatuun heere nurraa buqqaasi jennaan maal jee isin heere hayyootan keenya kan dabre sun haqan tarkaanfatan cubbuu walirran kaayan
yakka ifii dalagan dura ibsanii haqa ifii himan jechuu heerri keessan kun heera diinaati nama ala bule bineensa deebisuun ani heera murtoota malee akka kana isinirraa fuudhuuf hin danda'u jeen heereetti hin qabu abbo nuti kun inni yakkamne hin balleessine duuba waan nuti qabnu nu adabi janiin mee dhuga jettani isiniin adaba garan hamma duydan jabaatu saqalattan kana kaaya qoode oohiin maal keessanii fi jeen waan takkan keenye saqalattan kana irraa maal tofeennaan mataa ladda lamaan hoolallaa janii qara hoolallaa tokko arma jira hoolallaa kana ladda hajamu kun fon tokko bareedoon kalee tana dirraan jala jira jechuudha dhihana duburaa guyyaa sani humbannaa keessisee jechuudha hoggaasanii dubura kiyya naayaamaa jeen bareen toggaa naayamaaf ijuu ni dhufan jechuudha kana gaa isaan herri isaaniif nayyamne alaboon nayyamne gadi bahee humbanna lafaa keeti intal faayo hoottaa jeenisi goro intale jechuun caayaa faayoon irraa yaamamte san kana dhufan hoggaa dubra dhufun ni naqee je laddaa lamaan dubra kiyyaanaa kenni je ni kennan je jari dalayduu qalatti hunga humbanna seenne humbanna hangaan heera isinirraa buqqaasu waasii anaaf isiniitaa inni aluma haa taa'uu jeeni kana mataa kana qalaa dhiqaa tolcha affeelaa fida yeroo mataa roonii kana qalamee affeelamu gara asirii sa'a toora sa'a sagalii fi kudhanii kana dhaqa jechuu jaba waan jabdu hanganaa gabuu taa'e amma dhufe hoggaa lafa kaayu kana gaa heera keessan isinirraa hin buqqaasaa isin dhagayaa jeeni duuba namtichiniin ayyaame humbannaa kiyya arraba irratti tuftanii ta'e akka abbaan keenya jeesi haa ta'u abbaa torbaatamii si haa dabartu jettanii arraba irratti tuftanii kophee malee faanaan lafa baatan meeshaa keessan nama edaa galmarra bule kana baasee jechuudha kana arraba qaraa kana muree lafa busee fuudhee alanfatee humbanna yaamee firra taa'ii akka nama loon ilmutti firra taa'ee arraba baasee arraba gadi baasee kana arraba irratti tufe arraba irratti haa taatu eebbiftuu da'i abaartuu dhaqqabe ariituu dhaqqabe ceetu duraa bahe mataa biyyaa rabbi si haa godhu abbaa torba si haa dabartu diinaan barabbi si haa godhu ulee qalloon baha seensa miraaza si baase bobbahi gali jeeni kana duuba shariifaa jara kanaa rabbi si haa godhu tan jette arraba irratti haa taatu torbaanni yakan jamu kun gaafas ilma hoggas dhalatee halkan tokko bulee jechuudha halkan lama bulee eebbise jechuudha kana arraba isarratti tufe xumuga jeen ol ka'i itti tufi ala bahi akka abbaan keenya jee rabbi si haa ta'u arraba irratti si haa ta'u eebbisu dabartuu kadhara itti qabiceetu duraa bahi jee mataa biyyaa rabbi si haa godhu abbaa torbaatamii si haa dabarte akkuma xumuga jeetti jarri sadeen hafes maroowwa qalloo dullachi itti tufanii bahan jechuudha kana fuudhee inni kun ala yaase agabaara ja'ama amma lafa utubaa yookiin utubaa kana tawallaaji manaa jaa afaan oromootti utubaa jechuun tawallaaji manaati kana dhufee achi taa'ee addiriiffadhu je'eeni gulantarraa gara dhihaa teessisee baatti diriiffachiise gama gadii gulantaa jira jechuudha xumuga koottu jeen gulantaa fi miila isaa walirratti tarkaanfadhu jeen ni tarkaanfachiise akka kee simaaree gali jeen jara cufa akkasuma yaame simaaree gali jeen kanarratti arrabaan tufanii miilan tarkaanfatan karama anniya torbaa jechuun guyyaan itti dalagame arraba irratti tufame osoon akka kalee ooleen bulee arraas miraaza irratti deebi'ee booranni immaa eega tana raawwatan bareentumaa godhe akkas bareentoo abbaa isaanii akkas godhe faayoo fi meettoon kun obboleeyyan humbannaati humbanna booda dhale akkasii eenyu heeruman isaan kun waan dhalaan hin jirreef 11 booranaa keessa heeruman akkasii halan heerumne isaan asirratti dhaabbatanii ummanni kun amma hujii isaa tana raawwata seenaa kuuloo fi meettoo jettu takka wal qabata anniyya obboleeyyan hin qabu anniyya tokkichuma san dhale obboleeyyan dhalaan qabu obboleeyyan dhalaa inuma hin qabu inni mataa isaa malee midigaa jedhama haati isaa dooranii jedhaniin dubra shariifaa kana haati isaa isuma dhaltee duute hin qabu tokkollee hin qabu kuuloo guddise isa haboodha kuuloo tun haadha afran qallooti yaartii qallooti humbannuma kanaahu kuuloo tana dooranii tana warra soddarraa ilma quxisuu haadha isaa fuusise anniicha immoo
alicha isarratti ko dhalaan jabaati haatirraa duunaan kuulotanaatu hoosisee guddisee fi jechuu isaa yataama. Dooranii tana gossisee maal? Shariifaadha. Shariifaa fi qaalluun nama tokko isaa mana Turkiiti. Karaa kanarra dhaabbateeti yeroo kana duuba miraazarraa hawaashirraa qabee hanga Hargeysaan hanga waabee baharatti iddoo bahar kan jiru nabiyallaahi nuutu kaabaa kibbatti nuuf kenne duraanis dhaala miraazarratti immoo asumaan kunis hanga baharatti walqinni isaanii hawaashitti waan manni bareentoo kun ormaa ta'an xiqqoorra guddatee fi hanga dildila gibeetti hiifate jechuudha. Manni karrayyuu kun hanga dildila gibee kajamu kanatti Boorana keessatti qochii malee teef miraazarraa wasanni daangaan keenyaachi jechuudha. Waan dhalootummaa finaaffaan qabangaa biyya takka dhaloota tokko waan ta'aniif kanarratti qabeeti hiree fi fixa jechuudha. Dhalti teenya kanagaa asirratti yeroo dheeraadhaaf turanii asirra miraaza baase eega abbaan keenya waan jarri kun hangafa doofi quxisuun gara dhaalte jeefi qalloo kun isaaniin duubatti humbannaa kun sirratti amaanaa jeen wanni alaa fi anniyya afran qalloo fi anniyya ona waliin qaban walajjifna walitti ni jaayinu harma waliin luuyne ona waliin qabna durilmaan dubraati ilmaan adeeraati kanaafu ona keenya arsiifiituun bishaan gamaraamis gamarraa kaasanii hanga baaletti waliin qaban jechuudha. Nutis waliin qabna jechuudha. Ilaa waabetti baharatti nutti nuhi jechuun. Kanaaf asirra qabee saniin qubsiise jechuudha. Mee akkaataan isa itti Oromoo keessaa bahe mee nutti hima. Kana deebi'eeti Boorana eegaa qalloo kanatti bareentoo dhaabbatee umbana dhaabbatee isaan kun eegalamanii gaa qubatan kana abbaan keenya kun qabriin isaanii teessoon isaa Hargeysaa jaama. Hargeysa kana isaatu sararee dhaabe jechuudha. Hargeysa kana adda Hargeysaa osoo jennu Hargeysaan doobiroota na waan saba sagal ka Oromoon ta'in ka biyya Oromiyaa dildila muxawwarraa faanaan lafa dhufeen namni sagal jira. Dooraniin tun doobirootun dubra akkoo juu waliin heerumte isiin tun. Kana dhufee isii obboleettii takkitti tanaan qabajeeti karaa goora onu fide Hargeysa galchee qubsiise. Ogaadeen marrihaan kana kan qubsiise bareentu. Miraazatti hin kennine. Ollaaf guddiseen malee. Kana qabriin abbaa keenyaa kun awwaalchaaf geenyaan onni isaa waan qubsumti isaa bakka lama faa taateef lafa dhagaa habbur jettee Soomaliin seenaa hayte malee dhagaa boora qabrii bareentooti jaa. Dhagaa habbur keessatti awwaalame qabriin qalloo qabriin bareentoo. Kana dhagaa habburitti awwaalamee ture ilmaan kun waliin turan qalloo fi umbannaa kun waliin jiran. Yoggaa umbannaa kan akkaan fayyadaban jechuu isaan kun jarri sadeen hafe kun. Hoggaa fayyadabe qalloo wanti tun raayiduun tunu raayidde mee nutti yaami du'aa yaa nutti goosiu falasaanii san nu godhee janiin. Harama hoggaa isattu kana inni abaaree fayyadaban kan. Yeroo sani hoggaa dhufe mee kottu wanti tun wanta taatee qalloo umbannaa keenya mee du'aa itti goonaa. Qalloo keenya wanti tun maal qalloo feete hoggaa yookiin tumaalee isa gahaa yookiin masheen aree gagabbattu. Arra maal bal'oo gaa yookiin sangaa yookiin masheena loonii jaam. Kana qalamni tuma nyaatee fonfedha du'a itti godha jechuudha. Asirra dhaabbatee fayyan. Aba wanti kun ilmaan nutti horte tokkichi isaa kun ka'e nutti horuuf deema. Isaan kana umbannaa kana dhaamsineeti maatileen tun nutti biqilte maatii teenya addunyaa qaltee harkaa fi tuutee sisiiriitan ilmaan isaa barsiifti. Haa qallu haa gannu. Jaanii wal yaammatan jechuun isa guyyaan bahu ta'uu arragaa. Takka dura amma dura ngeenye galma lama daate arra ni jira beeke gaa karrayyuun isaa kun hoggaatana yaamanii dhufnaan amma waan abbaan dhaammatee hoggaa dhufanii akkana jedhaniin akki taatan ani kun imaltuun dhaquu deema gallee umbannaa kana ibidda dhaamsina ona kana ambititti hin jiru gaa shanyiin isaa malee hin jiranii. Boorana yaammatuuf deena kudha tokko Boorana heera murtoota waajjirri keenya wallorraa yaamuu deema. Mukarra bulaa qalloo kun amaana abbaa isaatti nagalmaan ga'u kana itti mala fudhate duuba guyyasiin dhufa achiin nuufafaa baallamatti nuu qaba lafammoo miraaza ammuma nuu hiraa jeen akka faana isaan laal ati nuu hirii jeen qalloo keenya xumugaa keenya bakka si buuse hangafni keenya si nuu hirii jeen
أكنيت ورقة تجامع جل الراكاسة أنقل ليا دكورتي قالوا كينيا مرم توجين جو وان جامع ذكر راكاسة أنقل ما أبوتي مروا فمرم توجين غورون شنن كمبي وني خركرو بالي جلالالا وني فولا خركرو بالي فكاتا تون فكاتي أنا مرم توجين نجرتن كريون أسرتي دولارتنا يامتي ميراز الرتي قبيلة داتاتي لنا فندمتو دالر رامالي نرقدي ندين نيامتي دولف ما نيامتي ميراز ما ندور كتجين سندور كد دولفتي كاللو هنيا خمبالو وانا سينكاتي دوبا چرچريران سيري چرچرين كرانچيرو كون اسين غبره خرا وبراجو كون اسين باسي غرم ايسو خنان مروا في تمغا خنرتي چغرغلو اتيغا متا هذارا هنا إيسا كبوهنا أتجين فكنيا فأكنا ما هريرو راح رديمة توليكو دانغا أنغن تكسيه سنا أنك اللوغا سيمر خارسا جسارا جاني غما جرتيجو جرى جسارة توليته أكاركت تشيغت يا سيت مرمتوجي دين غيان أما قال في إيسا إدوت ورانا فدام خنا كأوغادين هنگا ونتي الردينا نتين والدوين نخون guyyaasani isa ilma jechuudhaan qallo afran qallo fi isa wala fan kan jechu afran qallo dangan kiyya gadija isa dangan kiyya jasarajja waranni hanga ammatti isa raachi buqawdi de gaafas dhaabame jechu asirra dhaabe osoon majaan kana turan amma gaa qallo hunis amri rabbitiin de qabrin qallo qabri roba ele mojani jaarsa ituuti dhagaa dheeraa rawaa gubba harma kalaatisan achi jirin jechuutti tawaalam kana nooleen kun eega hore shanyin teenya bal'atte haramaayaa keessaa haatee nooleen kun dhufee maaliga barakaa abbaa keenyaati nooleen kun borraan kun nurra hambise dhaynee fuuna jettee nooleen tun halkan mari'atte jechuudha qancara dhiiraa nama qabrii bakka beeku qeyroo dardaraa itti gootee dhaqanii qabrii halkan bananii yoggaa banan karaa qabrii akaakoo keetii kana jaan oborraan itti bobbaasa ituun gamasi itti ol bobbaasa kana qabrii tana jechuun karrayyuu jechuudha karrayyuu isa karrayyuu jechuun maqaa karrayyuuti maqaa karrayyuu dullacha inni dullacha akka bareentooti dullachi karrayyuu maqaa fadhale karrayyuu isaa kana fadhale jechuun mana karrayyuu kan juukan isa ilma karrayyuu dullachi isaa akaakoo asirratti gaa dhufanii dhaaban jechuun yeroo dhaaban kana asirra qabrii banaa harkani goda qabrii akaakoo waatu banee goda guddaa mul'ise waa warri waarii dubbatu ijoollee waaree dubbatti kan jedhamu sun ijoolleetu qabrii qalloo san hime jechuudha kana ijoollee oborraatu hime jechuudha qabrii qalloo yeroo dhufan hoggaa harkan kun bana namaati kana aduun halkan bananii gaa waan dhinne tana lafee qabrii haratanii laadii banaa dhiisanii yaa'an jechuu jarri kun yeroo kanarratti hoggaa ka'u yeroo kanarratti hoggaa ka'ee dhufu harkan amma jala garagalanii fuudhanii laga fuulootiin baasanii leelee gabaatiin buusanii karaa calanqootiin qobbootiin karaa baasanii haramaayaa galchan jechuu kana gandan oolee bulanii eeganii ijoollee qaqalliyyanii yookiin bakka dheeda re'ee fi jabbiin lafa qaqalliyyaniin kana ijoollee xixiqqoo re'ee fi jabbii eegdu kana dhufan kana qabrii awwaalanii baqaysanii bilaasgaar kana gaxirrisanii dachii wal fakkeeysanii biyyee bakka bira guurtee jechuun ooleen kana argan oborraan kun habboomee maalii wanni asitti awwaaltan tun jennaan ijoollee waan warri waarii dubbatu waaree dubbatuuf tan oolee bara kaakaakoo keenyaa takka baddaa tana fidanii asin awwaalan amma gaa ijoolleen oolee tuniis asirratti galanii iyyan jechuudha amma oborraan kun afran qalloo kun hoggaa iyyan humbanna marowwa xumugaa kana dhufanii hoggaa dhufan ni arganii aboogaa iyyan jani kharriyyutti nu ergaa jan itti ergan hin dhufuu jeddid guyyaan karrayyuun darbamu sun arraa qabiga manni isa oromoo keessa darbamu ta'u asitti itti erginaan dide hoggaa didu aba hoggaa didu amma gaa nama nu godhaa jan ammallee gaa taa'eeti gaa
qalloo fi xumugaa kun dubbin tungaa arra'ee ergaan tun isinuma qabdi jaanii ituu fi anni erganii Booranaa fidan yaamnaan Booranni finnaan yaama shanan bareen to guutuu jirtu karrayyuu dadhabne itti ergen dhufu je guyyaa afuroggaa ergu heeraan jaa heera je kottaa qabadha je barcuma qabachiis shanan bareen to guutuu jirtanii namni iyyannatiin dirmatiin diina moo ambaa diina namni galmatti namni gartee dhiigattiin dirmatinoo iyyanna malee diin galma Oromoo guutuu iyya namni galma Oromoo guutuu diina achiiti yeen namni isa Oromoo je arrabni mura hani dhaloota siyaa qabu langaan orbaata siyaa citu isa diina si keessan qabu diinni biyyatee jiru meeqa innaan amaaraa fi ogaadeni diina dasee sadeen diina isa waji diinni dasee sadeeni guyyaa san sadeen diina guute isa Oromoodhaa miti miidhagsan keessan qabu achi darbame jechuudha. Man qabriin humbannaa waayisa. Qabriin humbanna gaara icuuqoo jaa qarree waa beeti. Qarree waa bee. Gaara goojjoo hajam. Taanniyyaa hoo? Taanniyyaa qumbii jaarra rooba. Taanniyyaa? Qumbii jaarra rooba. Waa'ee dhiigaa fi gumaa ilaalchisee waan beektanirraa nu ibsame. Mee matarra isinii dhodhooyna waan haalli yerootis isin jala bu'eef mee matarra dhooyna waa'een dhiigaa tun nafsi gadaa hinduu qabdi jette Oromoon eega sirna gadaa ijaaratte saniin turte immoo eega arabni seenee gumaa kana hundeessee gaala sifaa sadii walirraa fudhaa lubbuu rabbii uume qixaaxa malee uumaan qixaaxtu yee dhorkee dhaddacha Oromoo jiisan cittuu alagaan ciisite kanaan boodatti milirkiin boodatti godhame kanatti arkaajuma janii manni marii abbootii galmaa abbootii gadaa jalaa manni marii gumii kan jiru hundeesse jechuudha. Kan hundeesse waan gaalli biyya teenya horee bal'inaan hedduu wal shanyii waliin nun gahiniif muka ka biyya jiruun bara beeladaa qabnuun haa jaarru jedhu. Gaafa irratti loon sifa sadi shan jiraa gad sadda jiraa ol sifa sadeen tana jaajjirri hormaa torba jirri awwaalchaa ta'u jeeti horma awwaalchaa hormi loon awwaalcha muramuun gaafasi. Loon saanii dhibbi tokko dhibi isaa tokko dhiirti haa ta'u dhalaan shantamii takka haa ta'u awwaalchaa wajji dhibbaa fi tokko ta'uun gaafa hundeessam jechuudha. Kagumarraa agaajumni saanii mooraa agaajumaa seenu saaloon loon qabne ka dhiiga qabu ka eegee kutaan ta'in ka bal'aan ta'in ka dullachan ta'in lamma jirri ka mooraa agaajumaan seenu gurraachi ka sa'a mooraa agaajumaan seenu. Sa'a mooraa agaajumaa beela baasu kalammii araarsu kagalma fayyaan galchu jaa dhorgaadha saanii eegee muraa gurra kutaan daldalli kun amma bahe jechuudha. Guddaan haa qabbisi qal'aan haa guddisi dullacha naa goromseesiin kana naggadaafu aaqilaatu heera dabsee agaajuma jiise malee sirni gadaa Oromoo irra hin jirumma galmi Oromoo hin jiru ifumaaf daddacha naggadaati malee kun Oromootii mitiin jaan. Gumaan ijaa fi gurraa kun konoo akkam? Kuni ka ijaatii fi ka gurraa ka hidhiidhaa cinaa qaamaati jaa. Irrina waan fidaniif. Cinaan qaamaa akkamitti kafalama jechuudha? Waggaa kafalamu. Waggaa kafalamu. Amma 15. Saa 15. Dubartii fi dhiira garaagarummaa qaba? Irrina humna irratti hin qabu dhiiga irratti malee. Ta'e ijaamma saa 15. Ka gurraa hoo? Ka gurraatis gurri muramnaan irra teemi. 15. Akkasumatti akka walirra jabaatiin akkas godhama. Gaheen dubartoonni sirna gadaa keessatti qaban maali? Gaheen dubartoonni qaban haadha siiqqee ta'uudhaan kan qaban isaan kun gadaan yoo haati siiqqee ulaagaa guuttee waliin sirna gadaattiin waan qarmaammee hundarraa isiin owwaattuuf akka mootummaan yakka mirga dhala daa'immanii jettu kun warri mirga daa'imaa eegu isaanii jechuudha. Qaalitti aangoo siita biraa? Aangoolee isaan gadaa keessatti gadaa hedduu qaban haati siiqqeetiin walumaan qabna. Mee waan dabalata itti nu dabaltanii nu dhaamtan waa'ee barnoota nuuf kennitan irraa? Waa'ee barnootarraa seenaa tokko waan ibsamuu jira. Seenaan galmaa takka hoggaanii gaafatamte yookiin galmi tokko eega muudamee eebbifameen booda irratti
seenaa ittiin ibsu yookiin dhaadannoo ja yookiin ibsa ja yookiin gununa ja yookiin yaadde wanta akka malli si dhibe kan itti gununa jiru ni qaba malee seenaan dabalannaa tokko irraa kanu. Daawwattoota keenya gaafiif deebii har'aan tanaa obboleessa keenya nama sirna gadaa beekumsa gaa qabu wajjin isiniif goone asumarratti xumurra. Guyyaa biraa akka walitti deemutti nagannu ta'a. Haa galatoomaan isin jaanilleen har'a kan galma keenya kanarratti wal garre akka gaarii nagaa. Umriin turaa horaa bulaa.